Ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanaalii kiyyaa nagaa keessanii galata rabbii nagaa kiyyaa sinillee bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha arralee viidiyoo isin fayyada laata jedhee qabadhee dhufeeti jira jechuudha. Innis maalidha akkaataa chaanaala keenyaaf baanaa irratti hojjennu jechuudha. Akkuma argitan ana asirratti hojjetadheen jira jechuudha. Warreen hin beeknellee akka hojjetatan yoo hojjetachuu barbaadan kanaaf jecha viidiyoo kana isinii qabadhee dhufeeti jira jechuudha. Warri beektan already nu beektu, warri hin beekne garuu viidiyoo kana ilaalatoo chaanaala keessaniif baanaarii ariif ta'e hojjetadhaa isiniin jedha. Haala kamiin akka hojjetan waliin ilaalla jechuudha. As keessaa ni baaneet gara kiroomii deemna. Ishi kiroomii jala erga gallee booda sarchi boota kanarratti sarchi odoo hin goone dura as naxaltaaba sadii kana tuqdeet deeskitoopitti jijjiirranna. Ani already irra godheetiin jira. Isin garuu hin raaffatiin kana yoo asirratti deeskitoopitti odoo hin jijjiirin galtan gara biraa isin fudhata jechuudha. Boota barbaadan sana isin geessu. Kanaafiyyuu dursitanii deeskitoopitti jijjiirrachuun ni barbaachisa jechuudha. Ishi sarchi boota jedhu kanarratti www gisee sadi www erga goonee booda dot canva jenneet barreessina. Canva CANVA jennee erga barreessine booda haala kanaan inni durseetu nu dhufa iddoo kanatti jechuudha. Ani amma naa dhufeeti jira jechuudha iddoo kana. Isan kiliik godhachuudha ishee tokkicha. Ishi haala kanaan erga naa dhufee booda iddoo kana sign up jettu kana ni jirti. Ishii gadxuugna jechuudha. Ishi erga gadxuugne booda iddoo kanatti maalidhaan xumuruu barbaannaa yookiin immoo barbaadduudha. Iddoo kana nuti Googleedhaan xumuruu barbaannaa. Continue with Google jedhu kana kiliik irratti goona jechuudha isa tokkicha. Ishi erga akkas jennee booda akkaawuntiin keenya Googleen yookiin immoo akkaawuntiin YouTube chaanaala keessan duratti bantan jechuudha. Maqaa keessan faana isatu isinii dhufeeti jira jechuudha iddoo kanatti. Isarratti kiliik gootu isa tokkicha. Ishi haala kanaan erga nu dhufee booda iddoo kanatti wantoonni jiru as keessa filannaa waan tokko jechuudha. Fakkeenyaaf ani sooshaal miidiyaa jedhu kun hin jira kun iddoo kana. Ishiin kun sooshaal miidiyaa jetti. Ishiin gadi tuqa. Ishi haala kanaan erga naaf dhufee booda wantoota baay'ee asirratti kan dhufan jechuudha. Ani teelegiraamii ni jira, feesbuukii illee akkaataa ittiin hojjetan ni jira, instaagiraam naamna ni jira. Nuti garuu yuutuubiidhaaf barbaanna waan ta'eef amma yuutuub chaanaala amma jedhutti ni barbaanna jechuudha as keessa. Kinootii ni dhufeetii jira. yuutuub chaanaal aartan jedhu iddoo kana argitaniittuu ni mul'ata dheena yaada. yuutuub chaanaal aart an jedhu kana filanna jechuudha. Ishi baanaarii chaanaala keenyaaf ta'an as keessatti dhufaniiti jiru jechuudha. Baay'ee babbareedu. Isaan kana keessa nuti an barbaanne filanneet irratti hojjetachuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf tokko as keessa filadhee odoon isinitti agarsiise. Wantoonni firiin taane garuu ni jiru asirratti. Warri kiraawunii ofirraa qaban kun ni jira jala isaanitti. Kiraawuniin kun ni mul'ata jechuudha. Isaan firii miti jechuudha. Isaan nuun banaman isaan warroota itti kaffalaman jechuudha. Akkatti gisee qaxxuqtan fakkeenyaaf tokkicha tuqee odoo isinitti agarsiise. Isa kana odoon tuqee isinitti agarsiise kun nuuf hin banamu jechuudha. Inni kun firii miti jechuudha. Kan biraa firii kan ta'e barbaanna jechuudha nuti. Fakkeenyaaf aariif isaa kan ta'e an bareedu as keessaa filachuu ni dandeessu jechuudha. Isinillee ani piikcharii irratti galfachuu dandeessan filadhee isinitti agarsiise jechuudha. Jechuun suuraa fi maqaa chaanaala keenya jechuudhaan irratti barreeffachuu dandeenya. Firii kan ta'an barbaaduu qabna. Hundumtuu kiraawunii ofirraa qaba baay'inaan. Iskinii barbaanna amma arganutti.
an suura qabu odoo ta'e ariifidha. Suuraaf maqaa keenya odoo irratti galfannee isan siniif filadha jechuudha. Ani fakkeenyaaf tokko asii naan filadhaan maqaa bichaa ture inni baay'een isaanii firii miti. Akkuma kun firiidha. Isheen kun firiidha amma. Isa kanarratti odoo isin agarsiisu suura hin dandeenya maqaalee akkasuma hin dandeenya. Iddoo kanatti suura keenya irratti filannachuudha kunoonni kuni. Iski asirratti suura filadha. Suura immoo eessaa filannoo jettanii karaa kana gara giroolii keenyatti deemna jechuudha. Kun iddoo kana ida'uu waan fakkaattu hin jirti ishee gattu kana. Ishee erga gattu kun booda as garuma jalaa kanatti upload jettu ni jirti. Kun iddoo kana upload san gattu kana jechuudha. Ishee as keessaan suuraan dura irratti hojjedhaatii ture. Isin garuu gara giroolii keessan irraa yookiin boota piikcharii keessan irraa fiduu waan barbaaddaniif as upload miidiyaan jedhu jira isa gattuqtu. Upload miidiyaa erga tuqxanii booda kunoo as device san jettu ni jirti isa gadi tuqtu isa tokko jechuudha. As iddoo my fiilan jedhu kana isa gizee gattuqtan nu yaadasa gara giroolii keessanitti fudhata jechuudha. Ishee fakkeenyaaf suura ariifite doon ishee suura tokko filadheera ammaanii ishee naa dhufeeti jira jechuudha. Kun akkuma argitan inni kun amma isaan kana kinoonni kun amma naa dhufe jechuudha. Isaan kana duraan irratti hojjedhanii ofii kiyyaaf amma kan naa dhufe ishee kan filadha jechuudha. Ishee yoo hin gattuqe yaada isaa achi naa deemannu kinoo akkanatti akkuma argamu kana asirratti naa dhufeeti jira. Inni as takkallee gabaabsina jechuudha akka as keessa seenu. Okay, amma seeneetii jira jechuudha. Gizee as takkaltan ofiisaatiif sinii seena jechuudha. Amma immoo maqaa YouTube keenyaa asirratti barreeffanna jechuudha. Ishi maqaa YouTube keenyaa barreessuudhaaf as gara gadii kana ni jiru. Irratti tuqxu dursitanii dura isa kalarii ittiin jijjiirra. Irratti erga tuqxanii booda gisee lama irratti yoo tuqxan nu yaada isaa akkanatti sinii dhufa jechuudha. Tachitu YouTube. Ishee haala kanaan ergan barreessi booda sheeppii isaa yookiin immoo akkaataa teechuma isaallee as ni jira akkaataa kalarii waan barbaadan asirra check gochuu ni dandeessu jechuudha isinii. Fakkeenyaaf akkaataa teessuma isaa jijjiiruu barbaade akkanatti odoo ta'e ariifidha. Ishee kalarii illee jijjiiruu barbaadan kinoo kalarii hanga abduu asirra ni jirti ishee gattuqtu. Kaza haala kanaan kalariin garaagaraa ni isinii dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf ani odoon arongaadiitti jijjiiruu barbaade maqaa kiyya. Ishee haala kanaan jijjiireeti jira jechuudha. Haala kanaan akkanatti odoo taa'uu bareedaadha. Na iski haala kanaan haala kamiin seefii gooneet chaanaala keenya irratti dabalachuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa jechuudha. Isin garuu haala barbaadaniin suurawwan wantoota biraallee itti dabalachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf suura biraa odoo fidee isinitti agarsiise. Iddoo kanaski feesbuukii qabaa, teelegiraamii ni qabaa jettanii yoo itti dabalachuu barbaaddan iski tokkicha fidee isinitti agarsiisa jechuudha. Akkuma dura isinitti agarsiise bootuma ida'uu kana gaxxuuneet suura bira deemna jechuudha. Erga gaxxuqxanii booda upload isheettu kana tuqxu innu yaada suura bira isin fudhata. Kaza upload media isheettu kana ishee gara olii kana gaxxuqxu jechuudha akka giroolii bira isin deemu. Kaza iddoo kana define san jirtu hin jirti ishee gaxxuqxu. Kaza as dhuftanii fiil san jedhu kana tuqxu jechuudha. Giroolii ishee amma iski feesbuukii qaba hin jedha. Feesbuukii oduun achirratti dabalee hundayyuu itti dabaluu ni dandeessu jechuudha waan qabdan. Imoo ta'uu hin danda'u wanta garaagaraa jira garuu isinitti agarsiisuudhaaf tokkoon filadhaanii ishee amma isumaan akkatti gaxxuqa. Ergan tuqee inni ofiisaatiif naa dhaqa jechuudha. Amma naa dhufeeti jira jechuudha. Nan xiqqeessaa akka YouTube keessarra gizeen godhu akkana jalaan cinne nan xiqqeessa jechuudha. Ishi kan biraallee oduu dabaluu barbaanne sa'aatiin nu yaalaa deeme malee
oduu daballee rakkoon qabu haala kanaan isin dabalachuu ni dandeessu jechuudha. Wantoota barbaadan wantoota immoo chaanaalii keessan hojjetullee asirratti barreessuu ni dandeessu jechuudha. Maqaadhuma keessan faana asirratti barreeffachuu ni dandeessu jechuudha haala kanaan. Innaa amma immoo seefii goonaski isa akkatti hojjenne kana seefii odoo goone as gara olii kana sheer kan jettu ni jirti. Ishii gadduqna. Ishii sheer erga jettanii booda as dakka kana wantoonni si dhufan hin jiru. Isa keessa daawuladaan jedhu kanarratti kilik gootu. Ishii ammallee deebitanii iddoo kanatti daawuladaan jedhu kilik gootu. Seefii akkasii ta'u jechuudha. Ishii amma seefii naa ta'aati jira. Ishii haala kanaan seefii naa ta'eera. As iddoo kana gara olii kana open amma jedhutti ni eegna. Kinoo as raayitinaaf godheera. Open naa jedheera jechuudha. Yoo barbaadan opening gootu yoo barbaadan immoo isuma open gootu yookiin immoo gidduudhaan keessa baatu jechuudha. Nama gidduudhaan keessa baa. Kaza Chrome jalatti deebineet haala kamiin isa kana yoo cufne malee keessan of hin bahu isin cufna. Haala kamiin YouTube channel keenya irratti maxxansinaa hin jedhu asuma Chrome jala galla jechuudha. Ammas deebinee amma asirratti search goona. Maal jennee search goona youtube.com YouTube keessa seenuu barbaanna waan ta'eef. Ashi www.youtube.com Ineen jechuudha amma nu banutti. Ishii isa booda as profaayilii keenya jala galleet YouTube studio keessa gallachuudha. Kan iddoo kana YouTube studio. Ishii xiqqoon amma banutti jechuudha. Ishii haala kanaan erga YouTube studio keessa seenneen booda as iddoo kana akkasinitti mul'atu. Customization an jirtu ni jirti iddoo kana argitan ni mul'ata dheena yaada. Iddoo kana jechuudha. Customization an jirtu kana kilik goona. Suura keenya maxxansuudhaaf jechuudha yookiin immoo baanaarii chaanala keenya irratti maxxansuudhaaf as dhufna jechuudha. Ishii as keessaa basic burning an jettu ni jirti iddoo kana ishii gadi tuqna jechuudha. Ishii haala kanaan erga dhufnee booda asii iddoo kanatti bootaatti profaayilii chaanala keenya jirudha. Asitti immoo kana dura laalleetti jirra. Boota akkaataa nama subscribe gaafachuu dandeenyu hin jedhudha. Amma iddoo kanadha waan kanarratti post goona jechuudha. Ani iddoo kanatti dhaananii post yookiin immoo upload godhadhee ture chaanala kiyyaaf baanaarii isaa jechuudha. Har'a immoo isinitti argisiisuudhaaf isa kana remove nan godha dura. Ishii remove ergan godhee booda upload kan jedhu ni jira jechuudha. Akkuma mul'atu iddoo kana upload kan jedhu sanaan gad tuqa jechuudha. Ishii upload ergan jedhee booda aanan picturein dura qopheesse kan iddoo kana ni jira isaan filadha jechuudha. Erga filattanii akkanatti raayitii isinii ta'e booda daan jettu as gara olii. Ishii haala kanaan asirratti nu dhufeeti jira. Ishii ammas deebitanii iddoo kana daan jedhu hin jira daan sana tuttu jechuudha akka achirra dhageessanii taa'u. Seef gootu jechuudha. Ishii haala kanaan naa jijjiirameeti jira jechuudha isa duraarraa. Ni mul'ata miti haala kanaan erga asirratti upload gootanii booda as gara olii kana push publish an jedhu ni jira iddoo kana jechuudha. Isa gadi tuqtu jechuudha. Ishii haala kanaan erga seef isinii godhe as dakka kanatti gootu channel isinii jira gara channel keessa hidhattanii ilaaltu jechuudha. Akka seef isinii ta'e. Ishii amma channel keerratti jijjiirameeti jira jechuudha argitanii. Jijjiirameeti jira garuu sin akkasiin jalaan cinne xixiqqeessa hojjedha wanta hojjettan. Gizee baanaara keessan irratti hojjettan xixiqqeessa suurri isaa xiqqaatu barreeffamni illee akkasuma yaa xiqqaatu jechuudha akka sin jalaan cinne anama hundumtu gurguddiseen hojjedhe waan ta'eef citeeti jiran jechuudha gimmaashni sin garuu gizee hojjettan saayizii isaa xiqqeessaa. Na kana sinin jedha warri hin beekne haala kanaan baanaara irratti hojjedha sinin jedha. Waan na dhaggeeffataniif galatooma viidiyoo kana yoo jaallattan like godhaa. Namoota biraaf illee sheerii godhaaf sinin jedha waan na dhaggeeffataniif.